أما حالي بيخيس ديما جرو حالا كم حالا فيا حالا نجيا أبان بديك أبو بديف حياتي سيرتي مرتيسو أبي يامد أورومو دا أورومو هيدون كابو جن جيجيرم نيجر أكا غاريجر غيرو كريديت خانو في هم بربادا That's it. they don't That's want the to point. give credit for Abiy Ahmed Yeah. sigale marros tanan ega motumman Oromo da ango qabati behe biyya rabbashuun gaariidha miti Duraanuu gaafa ijoolleetti dhumtu kadhanneeti boo jiraatan as ba'a jennee dadhabne. jiraatan as baa qawwee takka dhaadhaa jennee kadhannee iyyinee maraannee caffe dhaggeeffadhu anaan si mana dhagaye caffe jaalmarroon eega daawud ibsaa biyya galee ani biyya keessa galee mootummaa wajjin hojjedha kootu gali jee yoo dhugaan nama sabaaf qabsaa'u taate hayyuu isaati daawud ibsaati maa jalan galin akkas maaliif hin galin inni jaalmarroon dheengada Ugaandaa keessa ture guyyee takka waa'ee eessa jira yoo siin kan qabsoorra ture siin jaan nuti ni beeyna immoo nuti miseensi ni beeyna waan hunda hin dubbannu jennee usne malee kootu gali daawud ibsaa eega jeen ka'ee galu galee silaa gidi san nuti mataan keenya kaanee wajji dhaabban waan barbaadan san mootummaa wajji gattaanii haasawanii waan san mootummaarraa yoo dhaban gabbaanii uummata itti iyyachuu danda'uu qaban tureen. Qawwee qabatanii gaara keessa deemanii mootummaa nu dhaga'uu didee waan akkanaan nurra deemu jira yoo ta'e Oromoon eenyu isaan dhagame ammaan tana nama hanga takka malee naa himime. No. Eessa ture gaafasa yoo jettee qabsoo keessa ture daggala keessa ture sin jaa eessa akka turee fi maal akka godhuu ture eenyu akka ta'e ni beekna. Jaalmarroo ijoolleen shamarranii Naayiroobi irraa deemte inni shamarran yoo maaliif qabsaa shamarran malee namni jaalmarroo hojii qabsaa'u hin jiru. Ijoolleen shamarranii Naayiroobi irraa deemte agartiin shamarran malee nama biraan arku jaalmarroon mee hijiba haajani ol baanii isaan hundinuu. Dhuga. Ijoolleen deemanii harkanii jechuudha. Yoo ati ol baatee komantii takka dubbatte si jala dhufaniiti sharmuutitti maarrijitti midiqiyitti siin jaa sharmuutummaan eessarraa akka kaate yoo walii keemnu taate waliif himnaan warra komantii godhaa jiru uummata tokko kan jala jiru jechuudha. Wanta waardiyaa isaatii shamarran jedhanii waardiyaa isaa guutuun sadii takka. Niin beekaa guututti. Haga taa Naayiroobii keessaa deemanii isa harkanii isaa wajjiin akka fadhanitti bashannananii maal jedhanii as deebi'an. Amma bar qabsumaatu kas ta'e maanta qabsuun bar raahaa guddaa ta'e maanta. Maarreebo namni dhugaan sabaa qabsaa'u sa'a raaf deemuu hin jiru jettee daawwit ibsaa hayyeesiin hoogganaa dhufe gaaje'eetuma dhufuudha. Maqaa jaalmarrootiin amma feesbuuk kanarra gizeen warrabsan onagiin bakka kanatti baankii hangana zarafte isaan hin zarafne haa jennume maqaa eenyuuti wanni kun dalagamaa jira propagandaan kun. Maqaa onagiin. Maqaa onagiin dalagamaa jira jechuudha. Maaliif maqaan irraa fuudhan? Onagtuun beekee kotota dheengaddaa dhuftee asii ganda keessa yaatee anaabaa oda jettee qawwee qabattee Oromiyaa keessa deemtee girgireessu sanaa miti. Onag bakka irraa ka'ee fi eessarraa akka dhufe seenaan ni dubbattiin. Yoo seenaa jijjiirratanii seenaa kaayyachuu baatan. Amma namnummaan abaa hoji'ee lolu hundinuu yoo laaltee jiraate feesbuuk kanarraas ijoolluma teenya naannoo tokkaa qofaa jechuudha. Dhuga. Wanni kun dhaabbachuu qaba. Abiyyi Ahmad eessaa dhufee eessaa yoo dhufees wanni inni hojjetaa jiru sirriidha sirrii. Gaafii tana takkatti gaafii Oromoo nin deebise yoo jee deebisuuf taayimii fudhatti. Namni hundi beerbere sabochiin Itoophiyaa keessa jiru hundi gaafii mataa isaa keef danda'ee qabaa jechuudha. Sabuma akka keenyaa nu wajji miidhamaa ture. Gaafii kana deebisuudhaaf yeroo waan fudhatu taayimii kannanii fi bakka inni dogongoretti aboo Abiyyi dhaabbadhu. Wanni kun sirrii miti. Waliif galanii ODP diinaa miti ilmaan Oromooti. Abaawoon diinaa ilmaan Oromooti. Lakki karaa keenyaan dhufuu qabdi jaanii Amaarri Abiyyi arrabsa. Tigreen Abiyyi arrabsiti. Oromoon murni takka Abiyyi arrabsiti. Maal jechuudha tu? Lakki Oromoon murraa miti laalu waan takka wani danaan beeku Oromoon dhibbarraa 99.9 Dr. Abiy deeggarti. 100%. 0.01 dha warra akka misraaqii fi walabummaadhaa fi ijoollee waa takka illee hin beekne ijoollee maayyini ijoollee qabsoo Oromoo keessaa qoodan qabne ijoollee qabsaa'otaa wal hin beekne ijoollee takkaa Oromoodhaaf beelottee hin dheebotin ijoollee waa takka hin jireetu arra Dr. Abiyyi morma malee qabsaa'onni dhugaadhaa immoo warri akka Galaasaa Dilboodhaa kun galeetti Dr. Abiyyi jajjabeessaa jira qabsaa'onni dhugaadhaa warri akka Leencoo Lataadhaa kun warri akka Abbaa Nagayaa kun hundi galaniiti mootummaati jechuudha. Dhugaan bakka jirtu beekanii qabsoon maal akka taate beekanii keessatti dullooman. Manguddoon tun keessatti arrii baasteeti keessatti uummanni Oromoo akka jirutti bahaalixetti kaabaa kibbatti
mootummaa Abiyyiiti wajjin jiran. Hin beeknu siin jennuti mootummaa Abiyyi malee nama takka illee. Eega fi Jaalmarroon goota isaanuu bar halkan bar gabbaanii bar wannan dhaqanii mana keessatti halkan puupoo ficaananii ganna qaniyaa ka Finfinnee keessa jiran ganama firaa ganna kan gabbaanii because jaalmarroon nutti dhufa jaanii arrammoo dhufeeti haati xiyyaas abbaan kiyyaas Oromoodhaan namni narraa fuudhuu hin danda'u jee Abiyyi Ahmad Oromummaan hojiidha malee dhiigaa miti hojiidhaan Oromoo ta'uu kan kennu garsiisi an Oromoodha ammaan reedha Oromummaan hojii yoo Oromoo goobanaa daajeetis Oromoo tureeba Abiyyi Ahmad gantu yoo Oromoodhaa goobanaa daajeefaanis Oromoo turan albaati haga yoom shane TPLF achi deemanii qabanii shane ribeeloo laa daggalee jirti gaara keessa jirti abaawoon hin danda'an dhaqanii qabuu jaalmarroo hin danda'an jaalmarroon goota isaanuu bar halkan bar gabbaanii bar wannan dhaqanii mana keessatti halkan puupoo ficaananii ganna qaniyaa ka Finfinnee keessa jiran ganama firaa ganna kan gabbaanii because jaalmarroon nutti dhufa jaanii ummannummaan OPDO baalasilxaana isin jettan kun hundi isaaniitu yaa ummata donqooroo ummata waan haasa'u hin beekne ummata gowwaa eber jarri nafxeenyaa gurguddoo nuti isin hin dhageenyu namnummaan takka namni dhalataa Oromoo ta'e namni dhiigaan Oromoo OPDO dhaga'u hin jiru nuti OPDO hin dhageenyu OPDO numaa hin dhageenyu hijiba isaanii Abiyyi Ahmad gantu yoo Oromoodhaa goobanaa daajeefaanis Oromoo turan albaati